Con này khác cần nha. Humna kana yookaan immoo waqtii kana keessatti jechuudha. Obboleewwan keenya ijoolleen Arabaa yookaan immoo ijoolleen Saawud Arabiyaa keessa jiran baay'ee rakkachaa akka jiran sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti dhaga'uu dandeessu. Anis immoo har'a waan qabadhee dhufeen isinitti hima jechuudha obboleewwan keenya. Nageenyi Waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboleewwan keenya biyya alas biyya keessas teessanii viidiyoo kana akkasumas chaanaalii keenya kan hordofaa jirtan nageenyi jaalalli araarri Kiristoos lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtan, akkam yoo nageessan, akkam turtan. Ameen. Galateeffamuun amala isaa kan ta'e Waaqni Abbaa keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan galateeffamee fi ol kan jedhe nuuf haa ta'u. Amin. Addeen baatti jaalateenya ati qulqulloota kennaan fannoo jala wadaanni qaraanii qulqulleettiin dubaroo Maariyaam maqaan ishees kan galateeffamee fi kan kabajamee nuuf haa ta'u. Egaa obboleewwan keenya guyyaa har'aa wanta baay'ee nama gaddisiisuu fi wanta baay'ee nama naasisuun isiniif qabadhee jira. Kanaaf hundumti keessan amma dandeessanii viidiyoo kan aga xumuraa ilaalaa. Dhugaa dubbachuufis namoonni baay'een akka dhagayanii hubatanii akka hojiitti kaniif maqaa Waaqayyootiin sheer koppii linkii nuuf godhaa isiniin jenna. Warroonni immoo yuutuubii keenya kana yookaan immoo miseensa hin taane miseensa ta'a isiniin jenna jechuudha. Asumarraan sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Obboleewwan keenyaaf sheer godhaa isiniin jenna. Egaa maalidha wantichis samuuna kanaa yookaan immoo waqtii kana keessatti jechuudha. Obboleewwan keenya ijoolleen Arabaa yookaan immoo ijoolleen Saawud Arabiyaa keessa jiran baay'ee rakkachaa akka jiran sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti dhaga'uu dandeessu. Anis immoo har'a waan qabadhee dhufeen isinitti hima jechuudha obboleewwan keenya. Ijoollee keenya Saawud Arabiyaa irra jiraniif ergaa dhaamsa akkasumas immoo wanti isaan raawwachuu qaban yoo jiraate akka gorsaatti waliin ilaalla jechuudha obboleewwan keenya. Waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos nu haa gargaaru. Egaa dhugaa dubbachuu fi ijoolleen baay'een Saawud Arabiyaa keessa kan jiran amma yeroo kanatti maqooyyaa yookaan biroo jiru jechuudha. Maaliif jennaan dhimma amantaatiin ol qabsiisuu akkasumas immoo dhimma garaagaraatiin ijoolleen Itoophiyaa ta'an mootummaan Saawud Arabiyaa fi Itoophiyaattis xiqqoo walitti bu'inatti fakkaata. Sanaaf ijoolleen Saawud Arabiyaa fi Itoophiyaa achi keessatti jechuudha baay'een isaanii jiru biiroo jiru jechuudha dhugaa. Biiroo yoo jiraatan ganas immoo cunqursaa hedduun cunqursaa yoo isiniin jedhu bittaadhaan jechuudha. Bittaadhaan akka isaan jedhanitti bulanii akka isaan ajajanitti ajajamanii dhugaa dubbachuuf baay'ee ulfaataadha. Maqooyyaa isaanimmoo bilbila tokko osoo hin fayyadamin jechuudha. Bilbila tokko osoo hin fayyadamin yeroo dhiyoo kanatti immoo yoo dhageessan ta'e obboleettii keenya kallattumaan warroonni Saawud Arabiyaa jechuudha obboleettii keenya irratti du'a murteessan jechuudha yoo dhageessan ta'e. Warroonni Saawud Arabiyaa keessa jirtan obboleewwan keenya hafuurawaas ta'e obboleewwan keenya foonii hundumti keessan dhugaa sirrittiin of eeggannoo guddaa taasisaa. Of eeggannoo guddaa. Inni lammataa immoo maalidha? Kadhannaa godhaa dhugaa. Waaqayyoo cunqursaa kana keessaa bittaa kana keessaa Waaqayyoo nu haa baasu jedhaati kadhannaa godhaa. Mee viidiyoo wayii dhaggeeffannee walitti deebina jechuudha. Maaliif ragaa akka nuuf ta'u jechuudha. Akkanumaan haasofte osoo hin taane ragaa akka nuuf ta'uuf viidiyoo tokko dhaggeeffannee waliin deebina jechuudha. Mee hundumti keessan viidiyoo kana dhaggeeffadhaa.
sila hubadhaa ka dhugaa waaqayyo. Amma michoota sirriitti dirqamsiisaa jiru jechuudha laala. Jechi koo ajjeesuuf dirqamsiisaa jiru laala. Akkatti yoo sagalee ishii iyyattu jalaa baamee sagalee ishii riikardii godhanitti gadhiisan jechuudha. Na baay'ee ulfaataadha. Saawudi Arabiyaa keessa warroonni jiran dhugaa dubbachuu fi hundumti keenyame ijoolleen Itoophiyaa kan taatan sagalee taanuuf ijoollee kanaaf dhugaa dubbachuuf jechuudha. Maaliif baay'ee rakkachaa jiru, baay'uma rakkachaa jiru rabbi. Baay'ee rakkachaa jiru. Akka jedhamaa jirutti namoota baay'een biiroo jiranii kaza akka Itoophiyaatti hin deebines akka hojii ittiin deebines dhorkamanii kan jiran baay'eetu jira jechuudha. Haala Itoophiyaattis akka hin deebin ni dhorkamanii akkasumas hojii isaaniittis akka hin deebin ni dhorkaman. Kuni dhugaa dubbachuuf baay'ee ulfaataadha jechuudha. Amma danda'amu obboleewwan keenya kanaaf kadhannaa taasisnu warroonni achi jirtanii bakka nagaa jirtanis immoo warroonni aga ammaatti wanti tokko isin bira hin geenyes hin jiru jechuudha. Hundaa miti jechuudha. Kanaaf isinis immoo bakka jirtanitti kadhannaa taasisaa isin jenna. Bakka jirtanitti jajjabaadhaa. Maaliif dhugaa baay'ee baay'achaa jira kan isaanii. Warroonni Arabaa kun cunqursaan isaanii baay'ee baay'achaa jira. Ijoollee baay'ee irratti jechuudha dhugaa. Ijoollee baay'ee irratti cunqursaa garaagaraa gaggeessaa jiru. Waan hundaaf Waaqayyoon waan gaarii nu dhageessisu. Waaqayyoon dhugumatti bakka jirtan hundatti bakka nagaa sinaa taasisu jechuudha. Sinaa qannoo. Maaliif jireenya keenya jijjiirra jettanii dhugaa dubbachuu fi hojiin biyya Arabaa baay'ee akka ulfaatu hundum beeka. Namoonni baay'een jechuudha. Akkattis immoo yoo kana caalaa qormaanni akkatti yoo baay'ate baay'ee bakka sammuun isaaniitii ijoolleen Arabaa baay'ee dhiphoodha jechuudha dhugaa. Jechi koo baay'ee akkatti cannaqamanii amma danda'amu obboleewwan keenyaaf sagalee taanuu isin jedha obboleewwan keenya. Maaliif jennaan nus boru waan nurra ga'u hin beeknu gati ta'eef dhugaa. Boru waan nurra ga'u hin beeknu. Kanaaf amma danda'amu tokko ijoollee kanaaf sagalee taanuu. Ijoolleenis baay'een isaanii mootummaa biyya achitti iyyachaa jiru. Inni garuu waan dhaga'u miti fakkaata. Maaliif nama kana hundaa akka teessisuu qabu ture iyyuu laal. Biyya mootummaan Itoophiyaa fi mootummaan Saawudii bakka waliigaltee qabanitti akkatti immoo dhugaa baay'ee ulfaataa jira Saawudi Arabiyaan akka jedhamaa jirutti. Obboleewwan keenya fi kadhannaa taasisnu bakka jirtanitti kadhannaa taasisaa fi jenna. Obboleewwan keenya wal hubadhaa. Ijoollee achi qabdan akka maalirra jirtu jedhaaniti wal hubadhaa. Maaliif zamana kana wanti jedhamaa jiru baay'ee ulfaata gati ta'eef obboleewwan keenya dhugaa. Sooshaal miidiyaa irratti akka haasawamaa jirutti baay'ee ulfaataadha jechuudha. Ala ulfaata keessadha wanti jiramu kun wanti ta'amaa jiru jechuudha obboleewwan keenya. Kanaaf amma danda'u osoo hubattanii isin ijoollee bilbiltanii fi haala osoo mijeessitan ijoolleen xiqqoo sirriitti achi keessaa firii viizaa qabdan osoo wal gargaartan bakka oduu osoo wal gargaartan dhugaa. Rakkina keenya rakkina kootii rakkinni isaanii jettanii yoo wal gargaartan Waaqayyo isin gargaara isin jidduutti argama jechuudha. Dhugaa yoo waliif hin taane garuu homaafuyyuu hin taane jechuudha. Kanaaf ijoollee baay'ee rakkachaa jiran gati ta'ee fi warroonni sirriitti isinii danda'amu akka ijoollee kana faana dhaabbattanii ijoollee kana iyyaafattanii biirootti baay'ee dhiphachaa akka jiran odeeffannoo garaagaraa amma ba'aa jirudha. Kanaaf Waaqayyoon isaaniif haala mijeessu jenna obboleewwan keenya. Waaqayyoon isaan faana dhaabbatu. Isinis immoo kadhannaan akka yaadattan maqaa Waaqayyoo isin gaafanna. Eebbifama. Waaqayyo isin eebbisa.